Har'as viidiyoo ani isiniif qabadhee dhufee egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kiyyaa waa'ee gabaa gurraachaa akkasumas immoo hawaadaa kan jennuu fi dabalataanis immoo baankiin guyyaa har'aa meeqaan akka oolee Agustii 13 baatii 8 2025 waliin ilaalla. Biyyoota kan akka Swiss Frankii, Yuuroo, China Yuan, America dollar, Canada dollar, Australia dollar, Dubai dirham, Saudi riyal, Jordan dinar, Bahrain dinar, Turkey rilee, Israel shekel, akkasumallee pound sterling, Yemen riyal, Qatar riyal fi warreen kan baay'ee isinii qabadhee dhufeetiin jira. Egaa akkuma beekamu gabaan gurraachi akka bakka tokko hin dhaabbanne yeroo baay'ee anis irra deddeebi'ee isinitti hima. Jijjiiramaa oola guyyaatti si'a meeqa. Kanaafuu yeroo ergattan maallaqa keessan dursa viidiyoo ilaaluudhaan cheekii erga gootaniiti gadi bu'uu fi ol ka'uu isaa erga mirkaneeffattanii gara daldalaa ergachuu barbaadanitti akka ergattaniif yeroo irraa gara yeroo guyyaarraa guyyaatti akkan isiniif ejjedhu na dirqisiiseera. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri mana koof haaraa taatan immoo laayik gochuun akkasumallee sabskiraayib godhaa. Warri maatii koo hin taane isiniin jedha. Warri maatii koo taatanii na jajjabeessaa itti nuufuuf jabaadhu jettan asumaan galata guddaa narraa qabdu. Mallattoo beelii irraa oolii irra godhadhaa isiniin jedha. Egaa gara sagantaa keenyaatti yeroo gallu guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa Ameerikaa doolaarri tokko 165.73tti gadi dhufeetiin jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa eengaddaa 166 ture. Har'a immoo gadi birrii tokko ol qannaseetiin jira yuuni jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo 134.44 oolee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarri inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaaridha jechuudha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 108.22 oolee jira jechuudha. Asirratti naannoo adii tokko ol qannasee yookiin immoo hir'isee argamee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 86.56 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 120.37 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 96.26 oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa 193.63 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Yuuroon tokko 157.80 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 205.73 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo 165.87 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 16.73 oolee jira. Inni itti aanu pound sterlingiidha. Pound sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 223.96 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo pound sterlingiin tokko 177.12 oolee jira. Inni itti aanu China Yuanidha. China Yuan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 23.8 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo 18.40 oolee jira jechuudha. Akkasuma Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 431.71 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii yookiin sharafaan sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 573.12 oolee jira. Akkasuma Dubai diraamidha. Dubai diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 45.15 oolee jira. Egaa akkuma beekamu saantiba xiqqishuu isa eengaddaarraa saantiba adii tokko qannasee jira jechuudha. Kanaaf akkasuma karaa baankiitiin immoo Dubai diraamni tokko 36.60 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44
16 oolee jira. Innis akkuma beekamu adii tokko qannaseetiin jira jechuudha. Egaa warri Saudi Arabiyaa jirtan immoo namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e guyyaa har'aa jechuudha 24tti ol deebi'eetiin jira. Namoonni maallaqa guddaa qabdan, maallaqa guddaa yeroon siin jedhu 2000 olitti kan qabdanii 2000 olitti kan qabdanii 24 oolee jira. Kana jechuun immoo 24 tokkotu 24 otoo hin taane maallaqa qabdan 1000 baa'istanii deebistanii 24 firu. Kana jechuun immoo riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon ishii birrii Itoophiyaa 42 jechuudha. 42. Akkasuma immoo namoonni maallaqa xiqqishuu qabdan immoo gara 24 adiitti ol siqeetiin jira. Kana jechuun immoo tokko isheetu 24 otoo hin taane riyaalli Saudii tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 41 fi adii. Garaagarummaa isaan lamaan gidduu jiru adii tokkodha jechuudha. Garuu namoonni tokko adii tokko barbaacha maallaqa keessa walitti qabdanii hanga 6,700 takkaadhaan daldalatti laatiin siniin jedha karaa mataa koo. Maaliif yoo jettanii yeroon ammaa yeroo itti akkaawuntiin namaa sakatta'amaa jira jechuudha. Akkaawuntiin nama kamiitu sakatta'amaa jira biyya keessa. Akkuma namoonni daldaltoota ta'anii akkaawuntii biyya baafatanii namni achirraa birrii dabarsaa fi isaan immoo asirraa si harkaa fuudhanii riyaala gara doolaaraa jijjiiranii ergu jechuudha. Garuu yeroo kanatti immoo sakatta'insa guddaatu jira waan ta'eef maallaqa takkaadhaan fuutanii ji'a 5 ji'a 6 fuutanii nama harka naquun immoo baay'ee ulfaata. Ji'a 5 ji'a 6 miti saayitii 5 saayitii 6 akkatti dhaabbattee hojjettu situ beeka waan ta'eef namni biyya kamiyyuu jirtan Saudii qofa xiyyeeffata otoo hin taane Saudii irratti kanan dubbadhu irra caalaatti adii tokkitteef jecha jechuudha. Maaliif jennaan akka biyya warra kaanii birriin tokko hanga kana ani murteessanii waan sittiin himneef birriin kee baay'ee moo xiqqoodha waan siniin jedhaniif an dubbadhe malee biyya kamuu yoo jiraattan maallaqa takkan baay'iftanii nama harkan kaayinaa jechuun namni tokko si'a 2 si'a 3 nama gaarii ta'e nama amanamaa ta'e gaafa tokko nama gana jechuudha. Akkuma yeroo baay'ee yeroo laaltanii bineensi harkaan kunuunsanii gaaf tokko deebi'ee isumatu nama nyaata jechuudha. Kanaaf jechuu barbaadeeni of eeggannoodhaan maallaqa keessan xixiqqeessaa ma ergadhaa duuti biyya wajjin irriba waan ta'eef jechuudha. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalli tokko immoo karaa baankiitiin immoo 35.83 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin immoo guyyaa har'aa 233.89 oolee jira. Inni itti aanu immoo Baahireen diinaariidha. Baahireen diinaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 439.61 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.7 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44.23 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 46.31 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.69 oolee jira. Akkasuma Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.42 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.69 oolee jira siniin jedha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya warreen viidiyoon koo isinitti tole warreen irraa barumsa argannaa nu fayyadee jira warri jettanii laayikii godhaa. Laayikiin keessan immoo anaan baay'ee amilee naa laata na jajjabeessa akka yeroo hundumaa irra deddeebi'ee viidiyoo dalagullee humna naa ta'a jechuudha. Kanaafuu laayik godhaa. Namni irra caalaan viidiyoo too laayikiin godhii waan daawwattaniif laayik godhaan hordofaa siniin jedhaa. Turtii gaarii naa tura.